arrallee borullee kan rakkoo guddaa nutti fide keessattuu nuti ummata Oromoo jimaadha. Kanaaf hedduu irraa jaalladhe Ustaaz Naasir asumaanuu galatoomiin jaan jechuun hubannaa akkana kan uumusaatiif jechuudha. Malee yaada kiyya yaada ummata haraam ulamaa islaamaa haraam jettu jalaan deeman jimaa. Dippiloomaasiidhaan biyyoota Eeshiyaa kanaa fi Awurooppaa kana wajjin dareenee jimaa kan jiru faranjii fi chaayinaa ta'uu qamaasisuu jechuudha. Maatikli tooftaa agartee ummata keenyatti gabroomsanii tun tooftaa ummata keenyatti ukkaamsanii kun tooftaa ummata keenya if duubatti itti hambisanii kun. Jiruuf jireenya ummata kanaatiif falli maalii jimaa kan akkamitti galii guddoo akka argachuu qabanii akkamitti ummata biraa akka dabarsuu qabnu yaadu. Come on man, use your logic. Gabaabatti maayyirratti kan jechuudha. Mirgi ummata haraam jawus mirgi ummata halaal jawus haa kabajamu. Bineensa hunda booyyee osoo jiran jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaatis booyyeedhaaf bakka kan ta'e harree qalu jiran waamee qalu jiran kan kana hunda hin dubbanne waa'ee jimaadha. Jimaa gartee jiru jireenya keenyaaf bu'uura kan dubbatu. Ilmiin xiqqoo takka ilmi xiqqoo si fakkaate miti no xiqqoodha. Gaafa dhugaa sitti man ilmoon xiqqoodha. Gaafa immoo dubbiin ati jaallattu dubbatamte ilmiin guddoodha. Hawwamtuu daawwattoota keenya akkamitti nagaa fayyadaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessa kana like share subscribe godhaadhaa waliin gahaa wal biraan gahaa daawwadhaa jajjabeessaa. Arraan tana akkuma beekamu ajandaa qabannee isin dhiyaannee dhimma jiruu fi jireenya uummata keenyaa haa ta'e waa'ee jimaa kana irratti waggaa tokko dura Ustaaz Naasir Hamzaa waggaa tokko dura haasawaa ni taasisee ture. Haasawaa ni taasisa kana mee dhageeffannee waliin haati deebinu. Mee dhaggeeffadhaa kabajaaf callisnee mataa qaqqabanne garuu walitti dhugaa himuun barbaachisaadha akka malee. Maaliif jennaan kan jiraannuuf Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan duunuuf Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan dhabamnuuf illee Rabbi subhaanahu wa ta'ala yoo nu arrabsitanii nu fannistanii nullee waan feetan jettanillee ani baradheetin jira qaamni kiyya fudhatee jira arraba namaa bira an dabreetin jira dhugaan isin hima namaan na xiqqeessaa namaan na arrabsaa namaatu waa na godhaa bira dabreen jiran lubbuun qabu tana qabsiisee nama deeman lubbuu tiyya tana rabbiidhaaf kanneetiin deemu jira. Let me tell you this my brother. Dhugaa jirtuun siima. Maaliif dhugarra dhaabbadheetiin dubbadha. Arrallee borullee kan rakkoo guddaa nutti fide keessattuu nuti ummata Oromoo jimaadha. Waa hedduurraa duubatti nu hambise waa hedduurraa arrallee borullee ni dubbadha. Haga ummanni kiyya rakkoo tana keessaa bahu sagalee ummata kiyyaa ta'uudha dirqama dhaggeeffadhu. Jimaan masgiinni itti ijaaramuudhaaf halaal waan isa godhe naa himi. Baraate kanaan jechaa jirtu namni qabaataan tokko yoo farshoodhaan masgida ijaare farshoon isaaf halaal taatii loojiika akkasii naa himu jirtaa bara. Yaada akkamii? Namoonni islaamonni gurguddaadha namoota hayyoota jenneenu jimaadhaan gartee no rabbiin bakka jimaa san isaaniif waan biraa haa buusu. Rabbiin midhaan bakka haa buusuuf rabbiin mishingaa bakka haa buusuuf rabbiin qabeenya biraati rabbi san haa badhaasu kana fedhiin keenya nuti. Umrii teenya guutuu nuti Harargees tahe Jimmaas tahe Baalees tahe Wallaggaas tahe jireenyi keenya jimarratti zalaalam ta'uu rabbiin nurraa jijjiiruu hin danda'u. Rabbiin nurraa jijjiiru hay dirqama jimaan qallaba keenya taheef masginni saniin ijaarameef halaali jechuu quraana irraa isaa fiddan isin hadiisa irraa wanni kun halaali jechuu isaa fiddan isin jecha tokko bakka quraana keessatti jimaan halaali jedhu naa himi jecha tokko bakka hadiisa keessatti jimaan halaali jedhu naa himi sin gaafadha. Ani maatii jimaati fakkeenyaaf maatiin kiyya jimaa ittiinis ni jiraata eerullee qabani ni qama'ani qamaan na guddisani qamaan na dhalani qamaan na qur'aana illee na barsiisan kana jechuun jimaan it's okay jechuudha irraa dubbatamuun qabu jechuudha. Mirga dubbachuu fi dubbachuu dhabu eenyuun namaa kanna Rabbii subhaanahu wa ta'ala qofa. Waan ummata keenya miidhaa jiru arrallee borullee ni dubbadhaan. Jireenya kanarraa jireenya biratti Rabbi haa jijjiiru ummata kiyya. Kanaatu qaama mootummaa keessa irraa illee nu hambise qaama hunda keessa laali eessa jirta
mee mootummaa keessaa iddoon ati qabdu maali? mootummaa keessaa iddoon ati qabdu maali? naa himi. qamaatee wanni ati mootummaa keessaa qoodni ati qabaa jirtu maali? akka nama qamootti. mee nama qama'u ha mootummaa keessaa qooda guddaa qabu naa himi. barumsaan sadarkaa ol aanaa nama qamee itti jiru naa himi. My brothers, don't fool my people, man. Ummata kiyyan gawwamsina. Gaafa rabbi nurraa banee nurraa waasaaqee rabbi waan barsiise ummata keenya barsiisuun dirqama. Jimaa qofa irratti ummata keenya gabaabsuu, ummata keenya jimaadhaan ukkaamsitanii gabroomsuu hin qeeballu. No! Rabbiin qabeenya biraatiin ummata kana waan biraa bakka haa buusuuf. No way. Oromoo fi Oromiyaan jimarraa guddachuu danda'uu qabdi. Qabeenyi jimaa qofa rabbiin jimaa qofa namaa kan kajeessa jira. ربين هو الرزاق يا أخي بالله عليك. dirqama jimaan masgiidaan jaarameef jimaan ani baradhe an jimaani baradhe guddadhe haati tiyya jimaa gurguttee na guddiste. So rakkoon sun ummata kiyyatti deebitee argamuu qabdi. No, jijjiiramuu qaba. Diamondii gurguruu danda'uu qaba ummanni keenya. Dahaba gurguruu danda'uu qaba. Jimaa qofa masgida jaaruu qabna kitaaba kamtu jee? No, diamondii gurguruu danda'uu qabna nuti. Qaama mootummaa keessa jiraachuu qabna. Falaac qoraac ta'uu qabna. Hoggayyu nurratti mite ka falaac qoraac hin godhamu. Kana hubadhaa dammaqaa irri barraa ka'a. Jimaan masgidaan jaarameef makiinaan tiyya jimaadhaan bitamteef manni kiyya jimaadhaan jaarameef jimaan halaal ta'uu qaba nyaadhaa jedhee irreedhaan dubbatuun qabu adeeroo dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Anaatu beeka waan jimaan nama godhe. Namaan itti dhabe. Bultee hawaasaatu itti diigamaa jira. Ilmaan keenyaatu rakkoo hedduuf saaxilamaa jira. You don't know nothing about jimaa. Maal beeta jimaa qama ofii gurguruu malee. Miidhaa inni nurratti fide beeta. Akka hawaasatti akka Oromootti miidhaan inni nurra fide beeta. Mirqaana yeroo gabaabaa san qofa ilaaltee hin duulin hin iyyin. Try to understand. Don't listen to reply. Na dhaggeeffattee deebisaa na deebisuu hin dhaggeeffatin. Hubachuudhaaf dhaggeeffadhu. Ilaa yoom jimaa keessaa nuti jiraannee jimaa keessatti gabroomna. Jimaa keessaa bahuu qabdi. Dhaloota jimaarraa jimatti dabarsuudhaan miti nuti. Dhaloota jimarraa jimatti dhaalchisuudhaan miti. Dahabarraa daayimantitti dhaloota daayimantitti qaroomatti beekumsatti fayyatti. Yoo waa'ee fayyaa na gaafattee jimarraa dhugaa himaa rabbii sodaadhaa fuula rabbii dura gaafatamuuf teensan warri lakkii jimaadhaan dhaaddattan. Hay. No! Miidhaan inni nuffide hubadhaa dura deemaati. Gara siyaasaatiin miidhaa jimaan inni nuffide. Jimaa ni biqilchitan malee ni gurgurtan malee jimaa sanu yoom irraa fayyadamtan? Yoom irraa fayyadamtan? Jimaa sanu yoom irraa fayyadamtan? Ha biqilchuu isini, ha gurguruu isini, ha nyaatu ha biraa, ha ittiin tujjaaramu ha biraa, han gartee no way, come on man. Jimaa sanu itti fayyadamaan jirtan. Osoo jimaan sunu halaal isinii ta'e. dhaggeeffadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جاء. آيني كن سلا آية قبصور أفبوتي صحابان زمن الجهاد خيسة رتبوتي آنسون. لكن علمان أشرت الأبتني هركا خيسانين لبوتي سنين ميدنا جان جمان بلتي ميده جمان حواسم مادا ميده جمان دوبتين وهمبسه. شيخ موسى سؤالا متانسا مفتين عالم نقودان شيخ موسى سؤالا متانسا جمان دوبا همبسي جئ دوبتي مالي فتن دولين أغافس نو لغا دوبتي ري. شيخ موسى سؤالا متانسا جيمان دوبتي همبسي را اسنين همبسين جئ دوبتا توري نو لغا دوبتو رافن لبو تكتي تياب بهمالي والله بدوبان ديبو حواسني هوني أنا هماتي حواسا خناف دبرو تورنا چالان دلوتا رفوتي أماس جيمان دبرسان نو دهبان دبرسو قبا دايماندين دبرسو قبا قرومان دبرسو قبا موتومان دبرسو قبا خم بيجبول چو خبره هو گيو خنورتي
jimaadhaan dhaaddatu khabira khajimaa biqilchu'ati khajimaa gurguru'ati maalirraa fayyadamte jimaarraati yoo gara siyaasatti as deebines mee naannawni jimaan keessatti biqilu laali ganda san karaa asfaaltii isaa laali jiruu jireenya ganda jimaan itti biqilu laali deemi ganda jimaan itti oomishamu kan jimaa gurguruu isa kan jimaa biqilchuu isa kammoo irraa fayyadamaa jiru khabiraati osoo gara dhugatti deebine kanaafuu haga feeteen arrabsita haga feetee nadinninta feetu khottu bakkan jirutti adresa siifini ma khottu nalle waan feeti na godhi laakin immoo guyyaa ati appreciate gootutu dhufa sigalamiti nama gurguddaa garimoo hagabbehe akkamitti jimaa namni gartee masjidaan jaarirraa dubbattan no rabbiin baa qur'aana keessatti يسألونك عن الخمر والميسر يا رب سبحانه وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما جيني بربو رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني محمد فرش الرأي سقافة نجين بر قمار الرأي سقافة نجين يرو إسانا كسي سقافة ديبسان خيموا مال جين بر يعني محمد جئني جئن قل فيهما إثم كبير بر بؤا إسر ركو إساتو رقودادا ميد أساتو رقودادا همين يساتو رقودادا فرشو أكس ربي سبحانه وتعالى عن اللين أكا ناصر أنور همزاتي جمان بؤا إساتر ميد إساتو رقودا ميد إساتو رقودا فيتو الدنيا تنقوتو نرتي وليها قلتو بريدا رجتة غاري رجتة لكن مو ميد أماسا أناتو أرقي تنجراس بلتي ميك أديغا مي خنان جولي ميك أتو هديو مي سببا خنان نما ميك أتو نرادو إيه سببا خنان No, hin sobamina. Qallaba keenya nurraa murama jettanii ummanni gari namaatu nu kaaf, namaatu nu ajjeesaaf, namaatu nu arrabsaaf, namaatu nu godhaaf dhugaan dhoysina, dhugaa dubbadda. Garaan keessan keessa ketti ni beeka wanni kun akka sirrii hin taane. Dhibbaa. Yoo dhugaa dubbaddu jettan wallahi osoo masjidni aqsaan beetul haram illee itti ijaarame. Hajjiin addunyaan guutuun osoo maallaqa saniin goote wanni kun sirriidha haqa je'ee hin mormuuf walii gallaame dhiifama makiinaa tolchuu jirani kanaafuu alaa kulli haal ولين صوبنا الرب ديسا جرنا دغاي برخك ابساوا جروف نمني إفا بليستي يادا إساها إبساتو قبساو جرابر يو إسين نمني أكميتي يادا نون أداك أباداف نمرتي دولتان تاتي قبسون أرومو في أرومياتو فايدان قبدو يجوبر خب قبساوا جروف بر نمني مرقا إسا مرقا نموما مرقا إفام بليسان ربي سبحانه وتعالى خنف يادا سا اتبساتو وان اتأمني والبرسيسو وان سري تاتي مرقا قمنا mirga kana mo rabbitu nu khanne hay demokrasiya jumbar namni tokko waan haqa itti amane dhuga agarte nama mine dubbatu mirga qaba amanti nama yoo midin jima amas jima kha ummata tokko qofa miti jiman yaman jira jiman australia jira isi ethiopia disi jiman australia jiman kenya jira jiman adunya tana guutu bakka heddu jira akka ganda tokko qofa gootani dubbatina jima come on man akka duule ganta tokko qofan godina jima no nuti ulamaan gari halal jetti ulamaan gari haram jetti animo warra ulama haram jettu san dubbin isaani ragaa waliin naqubsee jira naaftee jira kharaasaniin deema mirga guutuun qaba hawaasa kiyyaas yoo kananarraa fudhate mirga guutuu qaba maaliif kananarraa fudhatiin je hilloluu nana hawaasa kiyya hin arrabsuus garuu warroota gabbehee akka nama gartee araara buusuu fakkaatee keessa riqoodhaan nama diru nama arrabsu keessatti gartee waan biraa gaggeeffatu tanan qeeballu saniifin gabbee dubbadhanis ragaa waan hin taane fidatanii ummata keenya
burjaajeessuu fi uummata keenya rakkoo keessatti hambisuu, uummata keenya gabroomsuu, uummata keenya ukkaamsuu no hin qeebaluani. No way. Alhamdulillah. Rabbiin irraa saaqee jira xiqqollee taatu ukkaamama san ukkaamama kana Rabbiin uummata kiyya akka saaquun barbaada. Uummanni kiyya jimaa qofa akka gurguruu miti. Daa'imman akka gurguruun barbaada deero. No. Umrii isaa jimaa gurgureetuma masgida hajaaru, umrii isaa jimaa gurgureetuma gartee hajiraatu no. Eenyu kana Rabbiin uummata keenya irratti firdii godhe no. Rabbiin irraa hajjiru uummata keenya jiru akkana tana. Rabbiin qamadii mishingaa waan jimaa caalu ol Rabbi haa kennuuf uummata keenyaaf. Ka guutuu Oromiyaa keessa jiru hundaa'u. Kanaaf waan ragaa hin taane fidattanii jimaadhaan ilmi qaraatan, jimaadhaan isin qallabamtan no an jimaadhaan hin qaree okay akkas jechuun jimaan halaal ta'uu qaba jechuudha. No ragaa waan hin taane fidina. Namni waa'ee jimaa ragaa dubbatu sheekootii ganda takkaa qofa walii qabdanii isaan laalchisu, isaan qofa laalchisan jeena no. Jimaan Keeniyaa jira, sheekootiin Keeniyaa irraa dubbattee jirti. Sheek Umalfaan sheekootiin gurguddoon Keeniyaa jirtu haraamitti dubbatte. Sheekootiin Suudii gari haraam jechuun dubbatte. Den ati halaal jau jala deemu mirga guutuu qabda. Garuu nama haraamittis amanu sheekootii daliila qabdu fudhachuus dhabuus mirga guutuu qabda. Karaa kiyya qofaatu sirriidha jettee duula banuun no hin qeeballu tana. I swear to God hin qeeballu tana. Mirga namaa kabaja. Yaada namni bilisaan ibsatu mirga guutuu qaba. Miidhaa jimaan qaburra ni dubbanna irrallee borullee. Bu'aa inni qaburra miidhaa uummata keenya godhe. Waan inni uummata keenya godhe takka takkatti dubbadhee bu'aa naaf hin qabu ni callisa garuu. You don't know what we went through man. Waan keessa jiru beekta hin beektu. Anaaf Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Biyya Ameerikaa kana keessatti akkam godhan beektaa uummata? Farshoo itti gallakkisanii dhaggeeffadhu. Warra silaa lafaa qabeenya qabu. Warra lafaa indigenous. Farshoo itti gallakkisanii maallaqa itti kennaniiti dhamaasanii mirga isaanii akka isaan hin gaafanne, akka isaan gartee mootummaa keessa hin seenne, akka isaan baratanii bakka takka hin geenye itti banan farshoo tana. Yaa akhi systematically uummata keenya ka Oromoo ka Oromiyaadha jimaa kanaan karaa itti mijjeessanii jimaa kana itti kennanii ummata mirga isaanii akka hin gaafanne if duratti akka hin deemne mee jimaan ummata keenya waan inni fayyadeef naa himime. Kanaafuu dhiifama iyyeetis si amansiisuu hin danda'u laakiin immoo mirgi keenyaa kabajamu. Nuti warri haraami jechuutti amannu nutis ulamaa jala deemnuu qabna Qur'aanaa fi sunnaadhaan. Isinis ulamaan keenya akkas jettanii jala deemaa mirga guutuu qabdan garuu mirga keenya isaa kabajamu. We have the right to speak up. Nutis mirga guutuu qabna dubbatuudhaaf. Jireenya namaatu kanaan jiraataaf. No Rabbiin daa'imandiidhaan bakka haa buusuuf abbaa. Kana jechuu dhiistee akkamitti jimarraa dubbattan jimaa ka masgiidaan jaarattanii kama gaafa gartee gargaarsa barbaaddanuu warra jimarraa gurrattan hun jettan. No. Haati tiyya jimaa qamaatee gurgurtee na guddiste adeeroo. Qaamni kiyya jimaadhaan dhengee. Qaamni kiyya cinaan tokko jimaadha. Garuu akkasitti guddadheef akkasitti keessa tureef rakkoo inni uummata keenya irratti hin dubbatinaan jechuu no. Rabbi narraa saaqee na beeksisee miti. Uummata kiyyaaf waan Rabbi na beeksisan beeksisuun dirqama kiyya. Mirga uummanni ala jirtan hin dubbatinaadha. No. Mirga sana eenyus ni qannees hin dubbatu fi nuti dubbatu dhabu. You cannot say that man. Mirga dubbachuu dhabuudha waa'ee jimaa. No mirga guutuu qabna deeroo. Mirga guutuu qabna. Mirga Rabbiin uumamaan nuu kenne uummata keenya ukkaamsu sittiin dhiisnu miti. Warri ala jirtan waan isin dhiben qabdan no asitti jimaan asitti illee nu jala jira. Kanaafuu akkasii jabaadhaa Rabbi isluun haa jiraatu arraban guddatina. Namni arraba guddatu bakka takka illee ga'uu hin danda'u. Warri nu arrabsitan garuu Rabbi isin araaramu akkasuma an arraba baradheetiin jira fudhadhee bara bilchina irratti baradhee bara. Arrabni silaa waan godhe ka bilchinaati barqaata silaa na huccise. Kanaafuu inshallah dhugaan ni hadhu ite deero. Ni qamaanaaf jimaa halaal nu godha jechuun hin taatu dhugaa walii hima. Sheekh Muusaa su'aala mataan isaa jimaan duubatti hambisi jecha isaati irran keenyan. Akkas je Sheekh Muusaa su'aala mataan isaa jimaan duubatti hambisi je. Arrallee boorullee wanni qabsoo keessa
وهند خيسا إفدوبتنا ما ناهمي موتوم ما خيسا قوداتي قبضنا يمي أبين يرى قوداتي توبيا خيسا قبضنا يمي مجلس خيسا قودني قدانا تقبضو حاكم يمي نايمي غرا ساينس سيتين قودني قدانا تقبضو خم يمي نايمي come on man come on yoo barbaadan feetan amata 50 booda halaal godhaaf namni waggaa 50 gee qofti haqama hojaa yoo barbaadan waggaa 50 god gaditti namni sila qamoon qabu akka kiyyatti silaam bulchaa biyya sanii ta'e osoo illee sila halaal gootan mee halaaluu jaa jimaan mee halaaluu jaa mee anilleen halaal haa ja'u mee fakkeenyaaf mee dhugumatti rabbii sodaadhu namni dhuguman rabbii fi rasuul amante rabbii fi rasuulitti amante alayhi salaatu wasalaam dhugumatti ati dhugaatti jimaan rakkoo hin qabu dhibbatti amanta rakkoo takkallee hin qabu wallaahi fuula rabbii duratti irraa gaafatamu teenyammoo bu'aa isaarra rakkootu irra guddata jimaa oromo hin sobamina rabbiin daayimandii bakka isin haa buusu rabbiin dahaba bakka isin haa buusu rabbiin qabeenya boodaan gartee dhuman qabne rabbi bakka isin haa buusu jimaan immoo jimaan dachii teenyarra dhalateef halaaleeffamu jimaan masgidaan jaarameef halaaleeffamu jimaan hajjiidhaan godhameef halaaleeffamu no rabbiin afa Allahu amma salafa waan dabarte rabbiin tadabarte rabbiin nu hadiisu waan dabarte rabbiin nu hadiisu garuu dirqama rakkoo akkanaatiif halal no come on man rabbiin bakka haa buusuuf ja'aatii karadha waan ummanni keenya jiraatuun waan ummanni keenya hajjii godhuun waan ummanni keenya masgidaan jaaratu waan ummanni keenya sheekootaan qallabu rabbiin daayimandii fi dahaba bakka haa buusuuf garuu dirqama jimaadhaan dhalootarraa dhalootatti dabarsuu qabna mee naa himi obboleessoo yaman waan isin taate ilaali deemiti mee gandi jimaan itti biqilu mee maal qaba naa himi mee maal qaba jimaa sanuu irraa fayyadamaan jiru bar ha biqilchuu isa ha guddisuu isa ha gurguruu isa ha irraa fayyadamee irraa tujjaaromaa jiru moo khabiraati dhugaa walitti himaa hin kijibina soba dhiisaa rabbii sodaadhaati faayidaa qabeenyaatis irraa hin arganne mee jimaa namni iddoo qabdan namni jimaa guddistan namni jimaa gartee gurgurtan mee haganaan irraa argadhe if dandee hawaasa dandee jee imee kottu gabbeeyti harraa fayyadamaa jiru khabiraa ka itti lafaa jiru ati akka addunyattu qabeenyattu yoo gaddeebite come on man wal sobina wal sosobaati ulaa'ika hum badiisaati man har'a na uwwistee jirtaa beeroo nama raachitee jirta of course gabbaatee inuma masgidaan jaarame mixirqishoon godhame hajjiidhaan deefamame maariyyoo akkami jimaaraa dubbatan no this cannot be justified kuni ragaa ta'uu hin danda'u no ummata keenya dukkanatti hin dhiibina ummata keenya wallaalatti hin dhiibina ummata keenya if duubatti hin hambisina ummata keenya rabbiin dahabaa fi daayimandii bakka haa buusuuf dirqama jimaadhaan qofa namni tujaaromu dirqama jimaadhaan qofa jireenyi isaa ta'u rabbiin kana dirqama jeenurran keenya boo rabbi jijjiiruu danda'anurra come on man this is systematically tooftaa gartee ummata keenyatti gabroomsanii tun tooftaa ummata keenyatti ukkaamsanii kun tooftaa keenya ummata keenya if duubatti itti hambisanii kun ergama mootummaa if keessaa qaba ergama siyaasaa if keessaa qaba kana hubadhu no you need to wake up man rabbi fayyaa nuu kenne rabbi ija nuu kenne rabbi sammuu nuu kenne xiinxala godhi abbo manguddummaa meeqa taa'aa oolan sabaa jimaa kanatti beeta bultii meeqaatu adda diigame beeta ilmaan meeqaatu nurraa dhume beeta sabaa jimaa kanatti ijoollee ciccimtuu hariifa sadarkaa guddaa ga'uu dandeessu meeqaan tantu dubatti hafee beeta come on man ilmiin xiqqoo takka ilmi xiqqoo si fakkaate miti no xiqqoodha gaafa dhugaa sitti man ilmoon xiqqoodha gaafa immoo dubbiin ati jaalattu dubbatamte ilmiin guddoodha it's okay bro come on man ilmi xiqqoo si fakkaate ilmi xiqqoo si fakkaate wallahi wa rabbal ka'aba fuula rabbii duratti immoo dhugaan jirtu adda baati lal warri halaal je'us warri haraam je'us mirgi isaanii kabajamuu qaba namni haraam sheekootirraa je'e akka umulfaa akka sheekootii suudii
haka sheekootii Yamanis ni jirti warri jees ni jira warri haraam joos ni jira warri halaal joos ni jira haraam jau irratti duulamuun shari'aa kamtu kharaasii godhe halaal jau irratti duulus shari'aa kamtu kharaasii godhe sammuu ta'e itti fayyadame ati haqa qur'aanaa fi sunnarraa ati halaal jau qur'aanarraa hadiisarraa maal qabda waan kana waan halaalchumee naa himi eega loluu fi yaa'ii godhuu fi gartee namu ittiin dhaaddatu malee mee maal nu himaa jirtan warri halaalii jettame qur'aanarraa bakkuma qur'aanarraa jimaan itti halaalii wanni xiqqoo sammuu namaa nama jijjiiru halaalii waan jiru qur'aanarraa naa himi jimaan dhugumatti sammuu namaa hin jijjiiru maaliif qamaame minaa himi bu'aan qamaatii maali naa himime maaliif qamaame naa himi gaa dhugaa jirtu bu'aan qamaatii maali maal sii godha maal sii dabala beekumsa sii dabala fayyaa sii dabala mee naa himi let's be logic bu'aan qamaatii yeroodha barakaa sii godha okay just tell me bu'aan qamaatii mee wayin si gaafadhaati daa'ima waggaa 5 daa'ima waggaa 10 yoo gartee tuffaa appiliin bira jiraate asin jimaan bira jiraate daa'ima ilmoo teetii ta amata 5 san yoo inni burtukaanni bira jiraatee fi yoo jimaan bira jiraate burtukaana san nyaadhu jettaan immoo jimaa nyaadhu jettaan yoo daa'imni kee waggaa 5 jimaa afaanin naqate itti dhista rabbiidhaan si gaafadha maqaa rabbiitiin mee namni ati daa'ima amata waggaa 5dha yoo burtukaanni bira jiraate yoo jimaan asin jiraate jimaa san inni yoo jimaa sanitti fige itti dhista waan daa'ima waggaa 5 jimaa qamaw yoo ittiin dhiisne ofii keetii maaliif itti dhiista ummata afaan kamiin halaal jettare ay burtukaana nyaachuu daa'ima amata 5 itti dhiistee jirta jimaa hoo maaliif ittiin dhiisirre miidhaa maal qaba ilmoo irratti jimaan miidhaa qaba of course ni beekaatilleen osoo kana beenu maaliif ol sobna abbo namni hedduun irratti walii galeef wanni haraam halaal hin taatu namni hedduun irratti wal dhabeef wanni halaalis haraam hin taatu kan wad dhugaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala sammuu sii kan itti fayyadame waan tokko keessaan jiraaf kanaaniin jireenya kiyya qallabamaaf waan fayyaa namaa miidhu waan jireenya namaa miidhu waan hawaasummaa miidhu waan siyaasaa keenya irratti rakkoo nuuf fide bultii keenya irratti rakkoo nuuf fide dirqiidhaan halaal hin jeenaa no akkas yadeeru waan daa'ima waggaa 5tiif yoo jimaa afaan hin keenye maaliif jimaan duba gaarii ta'e nyaatare yoo jimaan daa'ima waggaa amata 5tiif bu'aani qabu moo hin qabu naayim daa'ima waggaa 5tiif jimaan kannita hin kannitu ummanni keenya akkuma duritti haa jiraatu haga xiqqoo rabbii nuu ibsee kana ummataaf hin ibsinii jechuun mirgaas hin qabdan waan daa'ima waggaa 5tiif hin kannine burtukaana nyaachuun is okay daa'imaaf jimaa nyaachuun okeedha miti come on man use your logic gabaabatti maayyirratti kan jechuuraatu mirgi ummata haraam jawus mirgi ummata halaal jawus haa kabajamu mirgi keenya nu haa kabajamu nuti warra ulamaa haraam jawu jala خراسن كمان نيجر إسنيس ولمان تيسر رسولا مت ولمان تنياس رسولا مت عليه الصلاة والسلام جرو استنباط في فهمي أمة جرتي جرجدا علمك أبو جلا ديمتني إسنيس يفرطن نوتيس أمة علمك أبو جلا ديمني فرط شاجرة إسنيس بالربي في رسول عليه الصلاة والسلام جمان حلالي جي قرآن خيسة سنين دبن نبر نوتيفيس قرآن خيسة جمان حلالي حرامي جي إنه في دبن جرو مو قياس علمان رد أبتة dubbatte jimaan kun miidhaa qaba akkuma gartee farshoon miidhaa qabutti miidhaa sanitti ilaalanii shalaggii isaan godhan san qiyaasa isaan godhan san ni fudhanna jala deemna an akkasiin jaa yaada kiyya yaada ummata haraam ulamaa islaamaa haraam jettu jalaan deeman jimaa mirga guutuun qabaas dubbachuufis dhiisuufis jechuu mirga naaf hin kennitu dubbachuu fi dhiisuufis atis mirga dubbachuu gabbaatee dubbachuu hin dubbatinaa jechuu hin qabdu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتك إن خبوتو أوروميا بدل جماسا دايمن دي في دهوا ربي بكشني أبوسو ها ربي جما أول ربي وان الرجال بكشني هاوس أبو وان جيرينيا خيسان خيسات خساران فين وان بولتي تيسان هنديني وان إلمان خيسان دوبتين هم بسني وان فيات تيسان خيسات ركوهن تاني
rabbiin waan irra caalaa ta'e bakka isin haa buusu balaa fi beela rabbi isin irraa qabu roorroo mootummaan waa'ee jimaatiin isin irratti illee gaggeessaa jiru rabbi isin irraa kaasu haasawni keenya roorroo mootummaa waliin walitti hin galu roorroo mootummaa dura dhaabbanna nuti salaamu alaykum nageenya jiraadhu Falastiiniif rabbi haa dirmatu waa'ee Falastiiniif jeetiin ukkaamamee taa'u ture lamma garuu gabbaatanii akka dubbannu nu godhaa jirtan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nageenya jiraadha salaamu alaykum dhugaa dubbadhaa du'a kiyyaa kijiba dubbattanii hin du'inaa namaatu na jibbaa namaatu foolowara narra hambifataa namaatu beekamtii narra hambifataa namaatu na xiqqeessaa namaatu no islaamummaa keessatti akkas hin jiru adeeroo hin jiru qalbiin akkasii waan namni jaalatu qofaan dubbadhaa waan namni jibbu hin dubbadhu jechuu hin jiru kiyyaa qalbii akkasii dhiisi islaamummaa keessatti qalbii akkasii hin jiru lubbuu ta'e qabsiistee dubbatuu qabda dhugaa irratti yoommoo callistee taa'e duraanuu eega dubbattee dhugaa namaan na jaalata namaan na jibba namaan na faarsa namaatu footootii garagalchaa no hisaabee waan akkasii si hafanni sanii barbaade dhugaa dubbadhuu dii barbaade rabbi biratti ati galata qabda isaanii miti kasi qallaw isaanii miti kasi jiraachisu adeeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa ni gufta jee ni gufta gaafa rabbi ni guddata jee ni guddatta gaafa rabbi ni jiraatta sin jee ni jiraatta namaafi miti ka jiraattu adeeroo dhugaa dubbadhu dhugaa waliin rabbi si jiraachisa salaamu alaykum wa rahmatullahi ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin nageet salaamu alaykum akkuma haasawsaa kana dhageeffatanitti jimaa akkana ta'ee jimaa namaan itti dhabee jimaan maatii itti faca'ee waa hedduu takka dubbate akka agartanitti viidiyoo irraa wantoonni inni haasa'e kun hundinuu waan hin jirre gaafa sanitti gabbee uummanni keenya morminee namni hundinuu miidiyaa hawaasaa irratti akkamitti waan akkasiin ragaa malee jaa jennee morminee deebi'een illee dhiifama gaafatee jiraachuu gaafa san booda barana ammoo dhimma jimaa kanarratti bu'aa jaldaan ka'u akka malatti haasa'e mata gara nama galchaa nama fajjiisee jira nama gartee maatii isaa facaasee jira waa hedduu tokko haasa'e waan sanatti deebisaa namoota yaada kannatee viidiyoo sanillee galchee haasa'e dhiifama jee baran ammoo viidiyoo dheengaddaa irratti viidiyoo kalee kana si maxxansa irratti ni agartanii sagantoota kana dura hojii irratti yaada kannatee haasa'e gartee miidhaa isaa kaasuunis faayidaa isaa kaasuunis waa hedduu bareedduudha garuu immoo qabatama osoo hin qabaanne akkaataa Ustaaz Jaafar Faanti dhiyeessan akkaataa Sheekh Anwar Faanti dhiyeessee akkaataa gartee keessa qottanii dhiyeessan sirrii miti jee akkana jechuun Ustaazni haasawa isaa habara ingiddaa san irraa deebi'ee bayyatee jira jechuudha wanta akka saddanaa baasee jira Ustaaz Naasir Hamzaa hedduu galatoomu nuti kun ulamaa miti nuti kun qeerroodha akkasuma nu baddaa jee hoottaanaa miira keessennaa hedduun jaaladheerraa waan san maaliif ifaan ifatti namni akka gartee nama miira keesseenuu isaa yoo beekee namichi kun beekumsa guddaa qaba hubannaa guddaa qaba beekuu waan guddaa waan taateef yoo ammoo wayna dubbatu waan rabbiitiin dubbachuu jira jettee wanti namni biraa dubbatu waan namaa taatee teetu waan rabbii taatee humna guddoo takkaan gartee dubbiin teetu akkamitti hin fudhatamne keetu taate rakkoodha jechuudha. Kanaaf hedduu irraa jaaladhe Ustaaz Naasir Hamzaa asumaanuu galatoomiin jaan jechuun hubannaa akkana kana uumuu isaatiif jechuudha. Maaliif ilma namaatiin hin doongoraa wanni kun akkana fakkaateetu kana miira keessan seenaa kana beekuun sabaa ta'amte jechuudha waan guddoodha. Kanaaf namni biraallee gartee ulamaan teenya dubbattan tun ustaaza keenya Sheekh Anwaaris ta'ee sheekonni teenya kabajamtuun akkaan jaalannu akka gartee jaalateenya sana irrifnu osoo hin ta'iin jaalateenya irrisuu fi kanaa miti jaalateenya gartee isaaniif uummata kan gootu yoo rabbii isaan jaalate malee garuu rabbummaan ukki jaalatu uuma gartee qabatamaan jiru san akkaataa hubannoo sirrii jirtu san yoo hubachiiftan jaalata malee waan isin dubbattanii jecha wanni dogongoraa sirrii hin taatu. Waan isin dubbattanii jecha wanni sirrii hin ta'in sirrii hin taatu. Waanuma sirriidha. Uummanni isin laallataa. Gartee rakkoon jirtu akkamii waan jedhan adda baasanii furmaannoo malee waan jedhan adda baasanii kaa'uun barbaachisaadha malee rakkoo guddisanii arbeessuun isin barbaachisu xiqqeessaniis gartee wanti kun barbaachisu waa hundinuu akkaataa gartee dhufteetti akka silaa jirtutti qabannee wal hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessatti sheekonni teenya hundinuu yaadis kanatti hundinuu gartee waan kan na laallataa dhimma na laallatu jettanii kanatanii hedduu galatoomaadha. Namni keenya hundinuu doktoroonni fayyaa ta'e namoonni adda addaa yaada adda addaa ni kanatanii garuu qorannoon barbaachisaa taanaan qorannoon gaggeeffamtuun barbaachisaadha. Uummanni kun ammoo jiruuf jireenya uummata kanaatiif falli maalii jimaa kan akkamitti galii guddoo akka argachuu qabanii akkamitti uummata biraa akka barsiisuu qabnu yaaduu qabna jechuudha. Maarket aksesiidha wanni guddaan nuti barbaannu. Dippiloomaasiidhaan biyyoota Eeshiyaa kanaa fi Awurooppaa kanaa wajjin dareenee jimaa kan tokko faranjii fi chaayinaa ta'uu qamaasisuu jechuudha. Haqamaanii qacollotti isaanuu gartee waan hunda lafarraa fixanii waan hunda bineensa hunda booyyee osoo jiran jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaatis booyyeedhaaf bakka kan ta'e harree qalu jiran waamee qalu jiran
kan kana hundan dubbanne waa'ee jimaadha. Jimaa gartee jiru jireenya keenyaaf bu'uura kan dubbatanii. Kanaaf nutis waan jimaa keenya kana itti yaadnee jiru jireenya keenya waan taateef jiru jireenya hawaasa miliyoona hedduu waan taateef namni hundinuu gartee bakka hundatti itti yaaduu qabna. Ni ilaaltanii barana viidiyoo isaa agartanii jirtanii amma duras baranaa jechuudha. Hedduu waan sanirraa deebi'ee sheekotiin jijjiiruun qabdu waan kana adda baafatanii ulamaa'in akka ulamaa'itti himuu qabanii nuti qeerroodhaallee jee nuti qeerroodhaa jirjirree jee baay'inanne waan kanarraa tartiiba deebinee akkana ta'uu nurra hin turree jee karaadha deebi'ee hedduu agartoo mennaanii arraaf waa'ee dhimma jimaa qabannee kan isin dhiyaannee waa'ee Ustaaz Naasir dubbate irratti kanumaa walii galchina fuuldura sagantaa biraatiin gola deebinutti nagannu tura hedduu galatooma.